Watajjin tun eega jeeqamte watajjin eega sadarkaa kanatti ka jeeqamtu taate seeraan jira qaama nageenyaa ala kana jira tartiiba deemif nagaa kabaja walii hin balleessinu. Amma kaanye ani ijoollee kana eegaroo haataani amma Sheekh Ahmed Mbaan Shaga, Nagaya. Dhaggeeffadha sagantaanis qoya nan fita sagantaan dhaggeeffadha eda qophaa'eet dhaggeeffadha yaa sheekh billaa aleekum namu laal waa sadiitu as jira sila isinii hime rabbummaa ulamummaa didummoo seerummaa walii gallee namni as jiru hundi ulamaadha jedhamee filatamee dhufe yoo muftiitti wal siqe malee namni lamaa gadi as jiru akka nuti sila yaammannetti qabadha. Nama tokko yoo nu arrabsuu dhiisee lolellee hanganni carraasaa fixatutti immoo harkatti qabuun naamusaa miti namummaanis miti. Kanaami Qureeshii caalaa namni kafre jiru hamma jarri fixatanuttu fixattee jedhanii kaanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam tooyidatti himan malee kanaaf amma kan harkaa qabu muftii keenya Musaa. Gaafa isaan saganticha fixadhee jedhan akkatti goolamnu numa jalqabee beeka. Namni biraa keessa sesseennaan lamaanuu walitti ilaalamti. Salaamu alaikum. Akaanye Sheekh Yaasii fi Sheekh Ahmed Mbaan. Adaraa gurguddoodhaa. Ilmoo rahana biqila ubbaa rabbi sinaa godhu. Rahana biqila ubbaa rabbi sinaa godhu. Waan qabxii nuti qabne tana dhugatti raachi baatu ayaa isin godhanii taata. Yoo isin harkatti dhumnu hayyattan taate reefa ku dubbanne kaanji akka ulamaa dubbanna eegasi ka mootummaa dubbanna anji jechuun namni ulamatti daanyaamee ulamatti hin bulle eenyu bula. Daanyi mootummaa bula. Amma isin daaniinee galuun goyi keenya. Tanaafuu musuma kaan arrabsinaa fi wiidin arrabsinaa. Duboo ka'aati qaceellutti magaalaa xaahii maala faqaayaa haa dubbii akka keessu laalluu mucaan kaa. Namni biraa callisaa kasa finnee fixxee namni biraa akkan dubbanne rabbi sodaadha. Akkamiin jee laala kaan jedhe gayaa.